qajeelfamni dabbii fi wixinee filannoo kan majliisi baasee haqa qabeessa waan hin taaneef uummata suufiyyii kan hin haammanne waan ta'eef qajeelfamni dabbii kun akka inni simatuu fi ifa qabeessa akka ta'u qophaa'uu qaba. Sagalee tokkoon ni gaafannaa jedha. Lama miseensi koree filachiiftuu kun yaada qaama qeenxee tokko waan ta'eef suufii kan hin haammachiifne waan ta'eef kanaafuu qaamni lamaan irraa filannoo kan ijaaramee hirmaachisu ta'uu qaba. Sadii meeshaaleen filannoo kanaaf qophaa'an fakkeenyaaf kaardiin filannoo, beekamtii, boordii filannoo majlisaan ala waan raabsamaa jiruuf kun yeroo akka dhaabbatee seeraan akka nuuf qulqullaa'u ni gaafanna. Filannoon kun majlisa duraan tureen gaggeeffamaa waan jiruuf filannoon kun kan garee tokko qofa ta'uusaa mul'isa. Allahu Akbar. Manni maree ulamootaa yeroo ammaa qaama tokko qofarraa waan ijaarameef diigamuu qaba. Shirri yeroo ammaa mootummaa fi uummata musliimaa suufiyyii walitti buusuuf duudii adeemsifamaa jiru dhaabbachuu qaba. Daa'imuu dubbaa adoolessa 28 bara 2017 Allahu Akbar.